Eduli sirba fonde esi bedara yombahe Eduli sirba fonde esi bedara yombahe Eduli sirba fonde esi bedara yombahe Shamane urkitu esi bedara yombahe Ashamar kafuni akkam jirtuna gaafa ayyaana keenya badhaadha akkam jirtanii adda sirba kana waan jaaladhuuf isin affeere sirba yeroo jalqabaatti isin affeere kushin tartiin wanti hordoftoota tiyya akkam jirtan gaafa ayyaana keenya isin badhaadha naa jirtanii isiniin jedha hadha waa'ee aslii irraa dubbachuuf deemaa waan aslii dogongora aslii irraa haasa'uuf deemaa jira jalqaba irratti kaleessa waa dubbatee ture asliin dogongoree ture nama ta'ee namni dogongoree hin jiru already akka dogongoraatiif furadhaa jechuudhaani dogongora guddaa qaba arsii arrabsuu hin qabu ture ganduma kamiinuu arrabsuu hin qabnu eenyummaan kennaayyuu inni immoo arsii keessaa dhalate arsii arrabsuun isaa gaarii miti waan gaarii hin dalagne baay'ee yaa'u itti gaddee jechuudha akkasiin dubbata jedhee eegeen beeku nu arrabsan eeguu amma achi deebitee nu arrabsini dhiifamallee gaafateera already garuu isa caalaa immoo uummata na arsii tokko jiraan ana jechuudha aslii caalaa uummata arsii haga arrabsuu dadhabdan wayim demo haga itti dubbachuu dadhabdan warra viidiyoo aslii post godhaa jirtan mummurtanii asliin already dubbateera Facebook isaarra dubbatee aaree dubbatee Facebook ni jala gubatee hordoftoota baay'ee akka qabu jechuudha sababa nama tokko aaree uummata mara walitti qabee ganda mara walitti qabee arrabsee tokkoffaa asliin mataa isaatu arsii ta'uu hin dagatinaa dogongoree dubbatee dogongora saamuu dhiifama gaafatee jira warri viidiyoo waa isin galchine keessa waan isin ilaalchisne keessa isa caalaa jechuudha isintu nu arrabsaa jira warri viidiyoo isaa mummurtanii post godhaa jirtan isintu nu arrabsaa jira isintu jibba keenya qaba yeroo ummanni waan gaarii dubbatu yeroo ummanni gabbee waan wanta arsii wanta gaarii yeroo dubbatan yeroo sammaa sheerin goone maa gabbaatanii mummurtanii waan nagaasan postin goone ture hadda mujibba arsiif qabdan jecha asliin dubbate san mummurtanii post gootan maal argattan maaliin wanti isin argattan hadda aslii badaa godhuu barbaadani moo uummata arsii waan gaarii asliin dubbate innaan post nu godhaa jirtan doo jibba guddaa ka qabu isin warra post godhu warra mummurtanii viidiyoo isaa xixiqqeessitanii post gootan mara keessan takka isin beek Facebook irra warra wanta deemaa jiru jechuudha already ganda nama arrabsuun gaarii miti namnummaan kamii asliin uf keessaa bahee uf arrabse rakkoon qabu arsii arrabse jechuun ufuma arrabse gara biraa deemee arrabsaa jechuudha ufuma mataa isaa jechuudha garuu isinoo waan isin galchine keessa seentanii viidiyoo mummurtanii post ka gootaniif waan gaarii post nu godhaa jirtanii beeksisa wayii nu hojjetaa jirtanii waan gaarii dalagaa jirtanii isinuu uflaalaa ofi garagalaati ka asliin dubbate caalaa warra post gootan isintu na aarsaa jira jecha isaa ka asliin dubbate caalaa jechuudha asliin uf arrabse already waan gaariin dubbanne uf arrabse uf tuffatee ufuma deebi'ee arrabse aareellee namni dubbata dogongoreellee namni dubbata dogongora ofii immoo dhiifama gaafate ummannillee dhiifama godheef anuu gabbahee hin dubbadhu maaliif hin dubbanne beektanii uf arrabse ka asliin deemee Fatiyaan arrabsin wayii abbaa Fatiyaan arrabsin uf mataa isaa arrabse gaafa arsii arrabse inni eessa keessaa bahee eessaa dhufee dachee kamii ol bahee uf arrabse nama uf arrabse immoo maaf uf arrabsita jedhanii hin gaafatan isinii galaa jiraami hin gaafatan asli already maaliif arsii arrabsite jedhee gaafadhee ture bilbilee gaafannaan aaree dogongora kiyya dhiifama ummata gaafadheera
atillee yoona ifa manaa godhee nama ifa manaa godhe jedhe tokkummoo ifa ma godhee fi erga aaree namni aaree waan barbaade dubbata dhaka nafsi ofillee baasaami namni yeroo aaree ofillee ajjeesaamti nama ifa ma usuu jiru nama gaafatee dhiisiti ufuu ajjeesan namni yeroo aaru hordoftoota baay'ee qaba asliin Facebook isaa harka guban harka taa'u dhoogan ummata harka taa'u dhoogge hin beeka kanaaf gabbahee dubbate isinillee warri Facebook nama harka guddan gattaa'ame akka namni nama arrabsi gootanii nama hamaa hin godhina irra caala dammoo warra viidiyoo mummurtanii post gootan mara kan keetu aslii caala akka atina aarsitu beeki aslii caala akka atina aarsitu beeki siigalee bakkee barbaadde ta'e ganda barbaadde ta'e hoo namni waan nagaa dubbatu yoo namni waan gaarii dubbatu yeroo san maaliif murtanii post hin goone har'a waan badaa waan bakka namni jechuun qabne yoo waan gaarii yeroo namni dubbatu yeroo afaan namaa eegdanii mummurtanii damma seetammoo dhadhaa seetan kan mummurtanii post nama gootaniif isinuu nama baay'ee faalaalee jechuudha viidiyoo kana warri post godhu warra biraati ganda biraati aslitti immoo naarinaa maaliif naarinaa aaree dubbate ibidda nama aarsa isin jalaa gubatee waan hin argineef dubbatee dhiifama gaafatee deebi'ee dhiifama gaafachuun kunu kabajaa nuuf qabu siigalee abbaan illee ilma tumee qajeelcha nullee gorsaan qajeelchina aslii omaa jechuun waa hamaa ittiin dubbadhaan hin dubbadhu garuu deebitee ummata arsii arrabsi ummata arsiiti miti ummata biraallee hin arrabsiin already oromoo arrabsiin nama si arrabse garuu arrabsuu dandeetta innillee wanti balleesse namicha Facebook isaa jalaa gube arrabsuu qaba ture walii qabee arrabsuu qabu ture hindamuu waa akka damma argitanii damma moo maal wanti beekwaan nama arsaa wallahi dhugaasii akka nama damma arganiiranii wayim dammoo damma caalaallee maaltu namatti tola anamma marqoo argeen dhiisu dhugaasii jedha akkuma kiyya wayii marqoo argitanii dhiisne viidiyoo badaa argitanii immoo dhiistan nama ajaa'ibaa bar waan gaarii yeroo namni dubbatu sheerin godhan waan gaarii namni yoo dubbatu wannaan gootan gabbaatanii arraba isaa bichaa murtanii post gootan ho ajaa'ibuma qabdan kanaafuu aslee ati asiin na dhageettaa waan ta'eef deebitee jecha akkanaan dubbatee dhiifama gaafatteerta already nullee dhiifama sii gooneerra warra dubbii marqaa jiru ganda biraati malee already ijoollee arsii irraa cal'istee jirti okay dhiifama nama gaafate dhiifama gooneerraaf nama jalaa ajjeesillee akka aadaa oromootitti akka aadaa kennaatitti gumaa qalanii fixatan isii galaa jira gumaa fudhatan asliin dammoo arrabeef dhiifama naa godhaa na hoffolchaa hin balleessi badii kiyyaa erga jedhee namicha kana dhiifama godhu nurra jiraata ofirraa dhiibuu miti badaa kennallee waamne qajeelfachoo hamaallee haa ta'u badaallee haa ta'u akka inni jedhee an gurraachaa jedhee gurraachallee haa ta'u takka kiyyaallee diimtuu haa taatu maraayyuu waamne qajeelfachoo gorfachoo kana nurraa eegama an ganda namaallee xiqqoon barbaadu garuu miira keessa nama galchata warri video asli fuutanii post goota mummurattanii waa akka kiniinii isinii ta'e kiniinii itti nyaattanii of kabajaa garuu asli caalaa isintu nu arrabsaa jira warri video isaa mummurtanii post godhaa jirtan kanaafu beeku akka carraa ta'ee narraa kakaasu ta'e asli bilbilaa yeroo tokko beeku jechuun Facebook abbaa an asli Facebook isaatii waliin qaaqaasan irraa gubdanii kabiraati mee hooka kaasamu na baay'ee nama aarsa rabbi fuudhugaa siniin jedhaan gara kiyyaan baay'ee aare osoo waa akkanaa godhuu baattanii osoo viidiyoo namaa viidiyoon taane mummurtanii post godhuu baattanii osoo waan gaarii kan post gootaniiti baay'ee gaarii ture waan hin taane bichaa post godhuu mummuruu ajaa'iba qabdan hinkaasu yaalee fi ture kareedii irra yaalee kareedii irratti narraa hinkaane homaa gochuu hin danda'u isin mul'atame hinkaasanii messengerii malee ani wanna asla lakkoofsa isaanii qabadheen bilbiluuf ture hin gaafanna ture isin afottu waan inni uummata arrabseef
akka xarraa ta'ee garuu kaasaan jiru. Kanaafuu asli waan dubbatee haqqisee homti deebi'uun jiru ijoollee dhiisaa. Ijoollee keessattuu na jaalattan rabbi dhugaa isin jedha. Nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Martinuu hin dogongorre. Atillee hin dogongorte. Ani kanatti amana. Yeroo baay'ee dogongoratti hin amana. Namni hin dogongorre. Anu waa baay'ee dogongoreera, waa baay'ee balleesseera garuu irraa of sirreessaa deema sii galee yoo kana arrabsitanii yoo hamilee kiyya yeroo an dogongoreessan irraa nan gorsine yoo irraa kanan deebifannee numa itti jabaadhaa deema. Yoo kana gorfattanii garuu yoo irraa kana deeffattanii garuu qajeelaa deemaa isiniin jechuu barbaadeeta. Please ijoollee kenniin qajeelfadhaa malee hin arrabsinaa waan hin taane hin jedhinaani. Kanaafuu ana asli kilesaaf illee lamuuttiin deebiin uummata arsii illee uummata arsii qofa osoo hin taane uummatuma kamiinuu arrabsinaa. Garuu oduu amma deemaa jirtutu oduu kana waan taateef uummata arsii jedhee intala gandaatii illee miti kana beeku abda asirratti gati ani intala Oromooti. Oromoo ta'uu kiyyatti namanaa. Waa hunda caalaa Oromummaa kiyyaan jaaladha. Waan tokko illee jechuudha. Sammuu kiyyaa itti yaadee waan gaarii famaallee addaan baasuu hiyyaala. Namoonni baay'een garuu amma arraba asli arrabsinaadha malee kana arrabsu baay'ee jira. Garuu an arraba isaanii akka gaariitti hiikkadha. Isinii galee waan gaarii irra hiikkadha. Anna ijoolleen viidiyoo waraabdanii arrabaaf jettanii muddamtanii nama ganda namaatti hin fiigina. Waan gaarii hiikkadha. Yeroo arrabaa sun hayi kanaaf akkana naan jette. Already an immoo gara kiyyaan jechuudha. Warra na arrabsu waan gaarii isii hiika malee waan bada isii hiikeen beeku. Guyyaa tokkollee miira keessa nagalchisiistanii akkasiin arrabsullee na umaayyuu no guutanii beektan. Garuu uf qabuun bareeda. Uf qaba warri miidiyaa irratti illee baatanii waa dudubbattan osoo uf qabdanii baay'ee gaariidha. Kun gorsa kiyyaasumaan kana caalaa asawullee gaarii miti isin guddeesse. Ani haasaa guddeessuun jaaladhu. Kanaafuu please ijoollee keenya please asliidha dhiifama godhaafi dhiifama gaafatee jira. Dhiifama caalee homaan jiran. Kanaafuu dhiifama godhaafi Oromootii yesin jaaladha. I miss you. I love you Oromoo. Ani Amaara jibba malee Oromoo jibbeen beeku. Ganduma kamuu jibbeen beeku. Isiniif fakkaachuu danda'a. Ani Amaara sirrii jibba. Oromoo garuu dogongoraan illee jibbeen beeku. Rabbi gisee tokko yeroo injiraame an paartii qoodu jechuun akkuma amantaan keenya garaagaraa amantaan kiristaanaa jira, amantaan pheenxee jira, amantaan musliimaa jira. Akkasuma immoo paartiin illee akkasii ilaaluu qabdan. Paartii isin deeggartan jira, paartii an deeggaru jira, paartii abbaa biraa deeggaru jira. Already an kaafaa'uu bira dhaabbadha. Ifa beeka namni illee na beekuun. Kaafaa'uu bira waan dhaabbadhuuf isin akka biraatti ilaaltanii akkana jibbitanii barbaadu. Isin biltsiginnaa bira waan dhaabbataniif akka biraatti isin ilaalee sun ta'an yeroo isin nama arrabsitan miira keessa galee nama arrabsa malee ganda namaatti akka illee jibbeen beeku. Arraleen jibbu boruleen jibbu isin jechuu barbaada. Kana caalaa immoo baay'ee isin irra turuun barbaadu. I miss you Oromootii isin jaaladha. I love you. Bye.